Dan asirratti dhiifamaan duratti dhaamsa jaamu jecha jaamu isaaniif akka dhaamtaniin fada haroo jalqabarratti hirraasiifin kannaa isin hundi yaada takka takkaan isaan lamaanitti egaa wanni dabaree akkana jettanii gaggabaabsitanii yaada keessan isaaniif akka kannitanii fada itti fuuf yeroo. Vale, galatoomi abbiyaa fiyyaa dhiifama ammallee irraan deebi'a. Maaliifani waan kana awareness kana fudurana kan maakiidhaan isin akkuma reefu isin hime eegas bodo fiyyaa fi abduu fi saaltuu ani irada jiruuta. Isin leen qooda qabdi waan kana keessatti waan sentee jecha silaa isin leen hogguta ka walgalteen jaaladhee ture. Asti erkiteebii turte caaltuuni dhufuu Harkiseen ture bari hin seenne yaaroo harkiseen hin seenne. Yoo ka jiraate nakata kan fannu jiraate gali koziyoon fi hin jiraanne hin jirtu jechuun buusan maaliif dirqama beekee waan takka waliin wanna san kan ta'e bira dabruu qabdaa jechumarraayin yaada kana kaniin kaasu ta'e. Ammoo kan biraa obboleeyyan kiyya galata hin barbaachisu kuni waan dirqamuma silaa namarra jiru wanni tahame kun malee waan obboleeyyan tokko asoo argitu isaan jidduutti waan hamtuu hin lakkistu sanumaa jecha waan kana kan wanna ta'e hin barbaachisu obboleeyyan keenya ammoo nuti gammachuun nuti isinirraa feenu isin lamaan waliif fayyitanii waan silaa irra wal dhabdan sanillee arra nurratti guuttattanii nutiifillee kanitanii kana jechuu keessanii hedduu takka galatoomaa isin hin jenna nutillee akka hawaasaatitti ammoo amma akkuma reefuun tan obboleessa kiyya birraan kaasee kar lamaanii waa jira soo badheelleen amma akka waan nuti jennee san gisee gunneef akkasitti obboleessa keenya atilleen kun hoo wannitti kara kiyyaan jirtus kana jee akkasitti innilleen kana guutuuf ta'a jechuu. Kana jecha akkuma reefu abdiin jee warri jala jirtanii waa silaa harka laachuu dandeessan obboleeyyan keenya kana lachuututu mee surprise nu godha kooinaan warri sira jirtan inshallah isaan lachuututu surprise adda addaa irratti nu dhiyeessaadhaan isiniin ja'a. So araarama keessan feena gammachuu keessan feena so nu wajjin qoflaati taphadhaan isiniin ja'an hedduu haasoo hin danda'u caaltuullee ni beekti. Thank you. Haro galatoomi hedduu ulfaadhu. Ashuufin carraa kannaa itti deebi'ee harotti. Ashuun yaada badoo fi callaa araara osoo afootu isaan waliin hin jehin dura maal akka godhuu qaban yoo garaa wal qabaatanis akka garaa nu baafatan gartee sanirratti hundoytee yaada isaaniif nuuf dabarsii muturraa kaasee ashuu itti oofi. Keessummoota biraatiif bakka kan nuufin I think when jira isaan lachuutu reefullee diinuma walumatti gufannee waliin gufachuu barbaada. Ilmi namaa hawwachiin jiru silleen waluma dawaa jettee Oromoon saniifuu adeemsuma jiru isin lachuutu maalirraa barachuu dandeenya fuulduraafillee akkamitti wal eeggannee wal deemuu dandeenya. Ashuu sagalee tolchi yeroo takka dhiifama sagalee. Amma hooni dhagama? Yaa. Okay. Wanni jechaa ture ilmi namaa adeemsuma jiruuti. Namni ogguu wajjin jiraatu wal dhabuunis waanuma jiraati. Saniifuu fuulduraafillee hoggaa wajjin deemtan akkamitti wal eeggachaa wal qusatu. Wajji deemtan jaalala dursan akka bakka deebisu yeroo fudhata. Yeroo sadillee waan fudhatuuf isin lachuu wal eeggachaa waliin garaa qulqulleessitanii jechuudha. Akka duritti akka deebi'uu dandeessan, akka hawaasa keessanitti mul'achuu dandeessan. Asumaan isin dhaamuu barbaada. Wanni dabre dhugaadha. Hogguu takka takka dafteetillee irraanfatamtu. Ammoo isin lachuutu yoo irratti hojjetan akka gaariitti akka irraanfattanii dur caalaa itti wajjin akka hiriyummaa qabaattanii fi obbolummaa qabaattan goruu ni dandeessan jeetiin amana waan ta'eef ani gama khiyyaan saniin isin dhaamaa hanga dandeessanitti wal qusadhaa wal jaaladhaa dhugaan gararraa akka duraanii sanitti maaliif furmaanni arra obboleeyyan keenya asii walitti qabamaniif keessattuu Iskandarii fi Saadiq waan kana hunda keenyarraaf bakka bu'anii fixuun isaanii akka isin jaalala dursan caalaa deebifattaniif waan ta'eef gurratti nu qabadhaa nu qalbeeffadhaa nu jabaadhaa isiniif dhaama galatoomaa dheereessillee dhiifama naaf kolchaa. Thank you. Ashuu hedduu galatoomi ulfaadhu
asaantii fi caaltuu fi ibsuu carraa kanneetii fi birraatti dabarsee sanbooda karaa balayyaan keenyaa dabarraa asirratti karaa araaraati amma kadeemutti jirru osoo karaa araaraatti hin seeniin ati hoo isaaniif dhaamsa jajjabeessitee obboleeyyan keenya isin lamaanuu dhaamsii kun kadeemu jiru isinii fi sirriitti dhaggeeffattanii yoo isinitti haftellee akka fixattan asuu itti fufi. Ayyee galatooma waan irreefu jeesanirraa kaafee rakkoon guddoon jaamtu furamtee taaftee teessanii keessaan wal arrabsitaniitis waan garaa walitti baafattaniitis tokko duraanii sanitti waliif fayyitanii wajjin isin agaruu feena waliin isin beena waliin isin feena gufuunni uumamti boroonaa fi abdii wal loluu dandeenya abbaan fedhe wal loluu danda'a garuu keessaan dadhabamnaan as dhuftee ummata walitti yoo waa taane walitti nu araarsu ni qabna ummata isin jaalatu ni qabdanii nama hedduu isin jaalataa tokko gisee agaran abdee eenyu callaa gisee agaran badhoo noojaan badhoo gisee agaran callaa noojaan namni waliin isin fadha so akkuma duraanii sana kan utaatan isin barbaanna deebinee wajjin isin agaruu feena amma rakkoon tun furamtee jettanii kanumatti karaa irratti salaamu alaikum jettanii akka wal bira dabartanii feenu nuti akka duraanii sanitti akka deebitan feena so warri khaanis galatoomaadha haroo saadiqoo hundi keessan warra asirra jirtan birraa ibsuu hundi keessanuu galatooma abdiyatis galatoomi dubbiin keessan dadhabamtee asirra fiddee egaa asirra dhuftee booda immoo saaltolee hedduu ture waan duraan hin ka'in taammee egaa dubbiin asirra baate booda nu araarsa lafatti haadhumtu kan akkanaa jaan hedduu takkaa ture san hunda injifatee har'a guyyaa kana as dhufnee furmaata argachuu keenyatti hedduun gammadee walitti nuu fayyaa dhugaanta keessaa santa garaa san walitti nuu fayyaa tanumaan jechuu barbaada. Thank you so galatoomii dubartootaa fi mallee carraan caaltuufiin kannaa caalii ati yoo maaltu sitti dhagahame irra deebitee sanii fi badhoo fi callaaf dhaamsa maal dhaamtaa akka isaanii dhiyaatutti akka obboleettii isaaniitti badhoo fi callaa so asin dhufin dura ol beena so ana qofaa miti namni hedduunis ni beekani jaalala hawaasni isaanii qabu waazoo arra arguu ni danda'an ta dura irraa addatti jeetii yaada kun hundi immoo yeroo hunda akkuma asuun jette daa'if kana yeroo seenne keessattuu egaa wanti kun ka'e yoo badhaasoo argan callaa yaamanii yoo callaa argan ammoo badhaasoo yaamanii namni hedduu waliin isin jaalataa waliin hawaasa barsiistan waliin isa hawaasa biratti jaalatamtanii waan bareedaa takkaan walumaan taatanii dhugumaan waliif fayyitanii waan guddaa akkasitti hijaa isaanuu haasaanii turarree kun tana hijaa namni akkanatti akka diinatti ittiin wallaalu takka illee walii hin goone gabaabsan nurraa fixan obboleeyyan keenya haroo fi saadiqeeni kanaaf waliin akkuma isaantiin jette dalagaa isaaniif deebi'anii yoo dalagaa sanillee ta'uu baate dhugumaan waliif fayyanii gammachuu hawaasni isaanii qabu kana jaalala hawaasni as jala hangaree furraa kaasee namni kumni sadeen kun gadi hin irranne nama dile kana isaan dhaggeeffachuu fi waliif fayyoonsa isaanii akkasuma yaada namoota koomentii as jala jirtu hunda argaa jiran jeetii yaada kana hunda ilaalanii osoo waan guddaa wal godhanii qulqullaa'anii waliif fayyanii waan bareedduu takkaan jaalala ummata kana surprise godhanii indoom isaanumtunu agarsiisuu qabaniin jaanii hedduu isin jaalannaa waliin isin feena waliin isin barree waliin akka waliin nu deebitan waliif fayyitanii wanti wayoo jiraatillee lafatti hangaafellee fixattanii duraanuu walitti taalanii walirraa as deebi'anii waliif fayyuu akkasii wal barsiifatanii soo saniif waliif fayyaa dhugumatti isin jaalannaa isin kabajna kabajamaadhaan jaannaa soo biraa isin haasoitan. Galatoomi caalii ammas ibsuuf carraa kanneetiin birra dabre haree isaaniif dabra ibsu dhaamsa isaaniif qabdootillee itti fufi haasawi. Bareessan galatoomaadha waan addaa waan isaan warra kana durbatan caaltuu isaaniif haroon isaan durbatan adda waan ijoon qabu ammas ilaafuu wanni hafeen jiru gammachuu isaanii nagaa isaan jidduutti wasaan nagaa waliin afaan lawan jechuun dheedha ammoo yoo waan takkoonni ijoo yoo ati xiqqoo qaree isin keessa jiraattillee san numa laalaatu uummatuma laala dhiisa barollee ta'ee caalaan yoo ati xiqqoo isin keessa taphanii numa dhiisa san bira kutaadha yoo ammoo waan bira kutamuu hin dandeenye taate baroona keessumatti ajjeesuuf bareedaadha sanii kana booda wanni deebitee isinitti kirii hojii yaadu tokkolleen hin jiru asirratti nama dila kan duratti eega nageenyaaf keessaniif kun teenyee rakkoo isinitti jiru haroo fi isaatti goostee namni hundinuu warra kana irratti hirmaate hundi furamtee inni barnee jirra kana booda isin namni biyyaa aadaaf qunnachi walollee ganama walollee isaa booda walitti argamna garuu immoo gisee walollee namni iddoo ture fiqee gaabbii inni uumamti gaabbii isaan illee cufaadhaa tokko ta'a akkuma duritti waliin deebi'aa hojjetaan isin jaa
itu sinjalan itu singkamannya wala jar ku bena tanma galato mara around the برا جراسي فين كنا قبل شيء تلي يا دفن كي تبلوتي دفنه في النتي خلاص أنت تعمل في الدورة مساعد galato mara ini amal era dia tadi kayak haro era dia galato petum berbalik amma uga era dia ini karena tidak karena galato penuh wanti pakai di dawan era dia galato penuh kan apa yeroo hedduu yaalleeti milkaa udat dhabee waan sanii salphatti waan daqiiqaa muraasa keessatti haasofnee finnu akka ta'u wanna kun isaa waan godhanii fi kana irra deebee galatoomaa jiran haroo gaaf takka tiktak seenuutiin osoo wanti yoo jiru bineeldara irratti galleektee eegan gaafa san fiigee laayif irraa ba'e laayif takkaa seeneen beeku wadda fira ta'e mamman ta'e bineeldara irra wanti leenca waan takka argee ba'e bineeldari sodaadhaa eega gaafa san fiigee kutee arrallee sarpiraayiz godhe eegatti so itu galatoomaa ulfaadhaa jechuu barbaada inni biraa badhaasuu fi callaa waan namni amma asitti isin jiru kana humna gadi fudhatanii biraa takka buutan abdiin qaba inni biraa waliin jira waliin jireenya kan irratti kana booda akkamitti akka wal jirnuu fi sinoonni beektanii hangam akka wal jaalattan beeknaa namni maayika oromoo tokko maal jaalatanii abaluu fi abaluu wal jaalatanii jennaan diinagdeen jidduun jirti jee jaanjaati sababni abbaan fedhe hanga fedhe wal jaalate wanni bu'aa wayii takka yoo jidduu jiraatte namni wal dhaba mammaatti biraa maal jaa arrabaa fi ilkeen wal dhootii jaa namni hanga arrabaa fi ilkee wal dandee afaan xiqqaa kana keessa waliin jiraatu hin jiru isaanuu yeroo garii walitti bu'an yaa walitti bu'iinsa keessan jireenya keessan kan fuulduratti dhiibbaa fiduu hin danda'u rakkoon duraan uumamtee turte arraan kanatti formaata argattee jirti wanni isin jidduutti badee ni deebi'a kun eegaan kana itti gaafatamummaa isaan fudhatanii dhuma isaa hafe immoo waliin ba'e dhumti jechuudha gara kaan hin jiru deebisu irratti hojjennaa walumaan taaneeti inni biraa jireenya waan kana jiru lafatti akka itti deemaa turtan sanitti deebi'uudhaaf immoo isiniif qopheessadha wantoota biraatti sochii hojjennaa waan itti hin jiruuf jecha sooshaal miidiyaa irratti illee waliin mul'achuu fi hawaasummaan arraan tana gammachuu keessan duraan waliin ani hanga itti hanga ijoolleen tullamee wal dhaban kana wallaahi silkiin tiyya biidii taate keessattuu erga abdeen poostara san maxxanse booda hedduu biidii taate akka waan nuti cal jennee akka waan nuti caluma jennee ilaaluu jirru aboo odoo isin jirtaniif naamnu hin jaanamne qaanfadhee an kara bakkan ta'een wal laalaa ture jechuudha sababni isaa waan kana ani wanni nan danda'u walitti isin fidee haasa'uu qofa san keessatti ammoo wantoota barbaachisu godhuu hin dandeenye haasaa ammoo irra deddeebinee akkuma beekamu godhaa turre fixuudha buudha osoo nuti biyya kana jiru asirratti ol ba'uun mukaanyatullee garuu arra hedduu takka itti gammadu hunda caalaa waan na gammachiise maal beektaa ijoollee tana osoo isin jirtanii achirratti akkami baati warri jeesuni osoo arraan tana asirratti silaa dhimma kun xumuramu baate jarri sun duraanuu isin hin jenne namni nuuf jaan ture hedduu takkan gammachuu irraa qaba nu furtan wallaahi waan bareedaa gootanii kana booda ammoo callaa fi badhaasoo waan namni sadarkaa kanatti itti ifaajee namni kuma sadii fi wayi gammachuu keessanii fi akkasuma wal dhabbeen keessanii fi isaan yaachise walitti deebi'uun keessan ammoo isaan gammachiise ati jala taa'uu jiran warra gastirra ta'an warra ifirra fudhatee isin gartee waan kana itti gaafatamummaa fudhatee rakkoo isin jidduu jirtu fixuuf deemu kana hunda laaltanii jireenya keessan akka dur caalaa sanitti deebitanii waliin akka jiraatanii fi beekaa namni kana keessaa bu'aa argatu tokkollee hin jiru isin walitti deebitanii obbolummaan keessan ka dur sun haa deebi'u jechuu fi namni sadarkaa kanatti cinqamee waliin jira kanaafu isin gammachuun teessan sun dur sun akka deebitu arguudhaaf kana booda ammoo arra asirratti waadaa galuu qabdan akka waliin mul'attan akka waliin deebitanii jaalaltee san akka duraanii sadan dubartiiftan akkasitti akka deebitan asirra waadaa galtanii dhiifama waliin jettanii asirratti waliin jechuu qabatu taane piraaktikaalii lafatti akka dubartiiftan an guyyaa jala deemateen viidiyoo waraabee uummanni sun ni jibanii takka walitti naraarnee jee poostii sun qabda so waan hunda sirriitti irratti hojjechuu danda'uu qabdanii hedduu tokko galatooma dhugumatti arra asirratti namni akka kee gammade waan jiru irratti fakkaatu sababni hedduu itti lafeetti naa milkaa'uu dhabee arra naa milkaa'uu isatti hedduu tokko gammade teegii hundi keessan warri as jala jirtanii warri waan kana itti gaafatamummaa fudhatanii walitti araarsitanii akkasuma namoonni dhimma kana keessatti harka qabdan hundi keessan hedduu tokko galatooma ulfaadhaan itti hin jaa kanuman jaa. Thank you, Urna.